Oduu dinqisiisaa fi ajaa'ibsiisaa akka armaan gaditti isiniif dhiyeessinu tokkotu jira. Innis hoolaatu hidhaa waggaa 3tiin adabamee jedha. Taateen kun kan ta'e biyya ollaa keenya taate Suudaan Kibbaa keessattidha. Dubbiin akkasii hoolaa suuraa isaa argitan kanatu karaa irratti haadha waggaa 72 tokko yeroo 3 humnaan mataadhaan itti bu'ee yeroo kana maanguddoon kun dha'icha hoolaa kana irraa dadhabanii iddoodhuma kufanitti lubbuun isaanii darbe. Sana booda poolisiin biyya sanaa hoolicha qabee mana hidhaatti galche. Guyyaa muraasa booddee hoolaa kana irratti himanni ni baname. Manni murtiitiis balleessaa hoolaa kana erga hubateen booda hidhaa waggaa 3 itti murteesseera. Amma hoolichi mana hidhaa keessa jira. Baay'ee nama dhiba. Abbaa hoolaa kanaattis maatii maanguddoo kanaatiif beenyaa yookaan kaasaa loowwan 25 akka kaffalu itti murtaa'eera. Maddi Gulf News'dha. Gochaa Suudaan Kibbaa kan addunyaatu wal harkaa fuudhee dinqisiifachaa jira. Biyya Afrikaa keessatti argamtu taatee lubbuu namaaf hamma kana gatii kennuun ishee ajaa'iba. Wanti qoosaa fakkaatu garuu biyyoota kaaniif ergaa jabduu qabudha. Biyyi hormaa egaan akkasi. Sagada ta'aa guddaaf gaggeeffamu yookaan sagada teechuma guddaaf gaggeeffamu. Amantaan haaraan jaarraa kana keessa addunyaa mudate tokko dubartoota ta'aa guddaa bocaaf qabanitti akka sagadaniif qajeelfama kaa'a. Amantaan kun Adoonitooloojii kan jedhamu yoo ta'u, amantaa kana keessatti hordoftootni dubartoota ta'aa guddaa qaban waaqeffatu. Adoonitooloojiin amantii jaarraa 21ffaa mootii Impaayeraa Adoonisiin hundeeffamedha. Mootiin Adoonis waaqa jireenya jaarraa 21ffaa jedhee of waameera. Hordoftoota waaqeffannaa Adoonitooloojii keessatti waldaa Adoonitooloojii Ensaakired Peentagooniitiin qajeelfamu kitaabota Adoonitooloojii 5 of keessaa qaba. Kaayyoon isaanii ifaa fi ofitti dammaqiinsa babal'isuudha. Akkasumas dubartoota ta'aa guddaa fi boca bareedaa qaban addunyaa guutuutti aangessuudha. Amantiin kun guyyaa mootiin Adoonis ifa ba'ee gurraandhala 3 bara 1996 ergama Elsaa'eliin ifa ba'e. Yeroo ammaa hordoftoonni Adoonitooloojii addunyaatti miiliyoona 20 irra ga'anii kan jiran yoo ta'u, irra jireessaan Ameerikaa kaabaa giddugaleessaa fi kibba keessatti hordoftoota hedduu qabu. Biraazil, UK fi Afrikaa kibbaatti iddoowwan waaqeffannaa haaraa waldaadhaaf ni qabu. Seexanni addunyaa kanaa miila tokkoon dhaabee dhalootatti taphachaa jira. Kanaafis agarsiiftuuwwan amantaa kanaaf kanneen biroo hedduu tuquu dandeenya. Amantaan akka kanaa battalatti gad bu'ee hordoftoota miiliyoona 20 gaafa horatu caalaa dhaloonni badeera maaltu nama jechisiisa. Seexanni gatii Waaqayyoo Kiristoosiin dhala namaatti godhee bu'aa dhabsiisuuf wanti inni gochaa hin jirree hin jiru. Kanas silaa isa namni akka fakkaattii Waaqayyootti uumame tokko Waaqayyoon haa waaqeffatuuf yaadame garagalchii akka inni ta'aa dubartiitti sagaduuf godheera. Kanas seexanni sagadni Waaqayyoof hin mallekamuu akka isaaf ta'e beekaaf kana godha. Citiin amantaa kana duuba jiru galmi isaa kan warra Illuminaatotaati. Illuminaatotni nuuf ifeeraa ofitti dammaqneerra yoo jedhan, amantaa Adoonitooloojii keessaas dhaadannooma wal fakkaataatu jira. Illuminaatota keessatti hojii xuraa'ummaa akka lafa qabatutti gad jabeeffamee kan hojjetamu yoo ta'u, Adoonitooloojii keessatti ammoo dubartoota ta'aa guddaa qabaniin qabee xuraa'ummaa babal'isuu garasitti ifatti toora waaqeffannaa Waaqayyoo cabseera. Hubadhaa Waaqayyoo lubbuun tokko akka baduu hin fedhu. Seexanni garuu waan hiikoo hin qabne akka kanaa fidee dhaloota kubbaayyaa miiliyoonaan safarataa jira. Kun kan agarsiisu dhaloonni kun hammam dhugaa wangeelaa irraa fagaateef diina Waaqayyoo akka ta'e jiru mul'isa. Sichi dhaloota kana gara dhugaaf jireenyaa fiduuf imala maayilii hedduu nama gaafata. Bara waldaan kiristaanaa gasmara dachii kana irratti hin baay'anne dhaloonni Waaqayyoon wallaalus seera uumamaa irraa maqee hin beeku. Bara kana garuu utuu waldaan kiristaanaa bakka hedduutti akka suuqii banamaa oltuu dhaloonni manca'aa jira. Egaa eessa jirra? Ergichi ani hojii kee beekaa maqaadhumaaf jiraatta malee ergichi ani hojii kee beekaa maqaadhumaaf jiraataadha jedhamtee hin waamamtaa, ati garuu du'aadha. Ogummaa keenyaan geenye teenye haasofnatuun ta'e Waaqayyootu akka ragaa baanu har'aaf nu ga'ee nu kaa'ee akka har'a dubbannu na godhe. Kobor dhoqqee sana keessaa na baasee fide. Laakilee keessaa nama baafta, ol fuutee garaa gubbaa nama dhaabda. Har'as kaa'ee akkan ragaa kana ba'u na gargaare. Waaqatu godhe kana. Ana miti beekumsa kootiin miti kun. Warri kanatti aarii qabdan isa komadhaa. Ana wanta goone tokko hin jiru. Ragaa akkan ba'uufi har'as taa'e Oromoon tokko amantiin addaan nun baasu
Jimmiif Wallaggi tokko, Tuulamaaf Harargeen tokko, Arsiidhaaf Hillu Abbaa Booraa nuti tokko, Booranaaf Walloon tokko addaan hin baanu jedhee akka ragaa ba'uu fi asiin nagee alhamdulillah jedheedha. ሲያገለቱ ያዋቀይ የፈዳ ጠቅላይ ሚኒስትሪ አውቶማቲካሊ ጅማና ወለጋ ጨዋታ ይጀምራል። ቢኮዝ ጅማ አመጋገቡ፣ አለባበሱ፣ አዘፋፈኑ ምናምን ያውና አንድና ያው አይደለም ከወለጋ ጋር የራሱ ነገር ደግሞ አለው። ቋንቋ ያግባባዋል፣ በብሔር አንድ ነው፣ በእምነት ይለያያል፣ በካልቸር ይለያያል፣ በዘፈን ይለያያል። ያ ጊዜውን ጠብቆ ፖፕ አፕ ያደርጋል ማለት ነው። አከስኑ እንጀ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሪ halkani guyyaa waa'ee garaagartummaa Oromoon labsaa oola. Itoophiyaa ከምትበተን አንተ ትበተናለች ሲንጀሩ ኦሮሞን ገሩ yoo diigamte dhimma isaa miti. Haasaa ጠቅላይ ሚኒስትር ሐረርጌ በብዙ ነገር በቀላሉ ጅማ ጋር በቋንቋም በእምነትም ሊዋሃድ ይችላል። ሐረርጌ ከአንዳንድ ክርስቲያን ኦሮሞ አካባቢዎች በጣም በቀለለ ወሎ ጋር ሊዋሃድ ይችላል። በቋንቋ አይግባባም፣ በእምነት ተሳሰ ማለት ነው። ቱራኒ ከሌሳ ገራ አንጎቲ መቃ ኦሮሞቲን ጋፈ ዱፈን ጠቅላይ ሚኒስትሪ ማል ጀረን አደገፈኑ ሰነስ ወሌ ጋፈ ኦሮሞ ቆዱ ያደን ዋይ አመንታ ካሱ ጋፈ ኦሮሞ ቆዱ ካሰን ዋይ ሪጅኒ ካሱ ኦሮሞን ሐረርጌፍ ኦሮሞን ወለጋ ኦሮሞን ቦረናፍ ኦሮሞን ሸዋ ኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስትሪን የሮ ጀልቀበ ገራ አንጎቲ ዱፈን ሚኒሶታ ዱፈን አከጀረን ለጴ ኦሮሞ ኬሰ ገሉዳፍ ጋፈ ኦሮሞ አዳን ቆዱፍ ዴበን ዋይ አመንቲ ካሱ ዋይ ገንዳ ዋይ ቄ ካሱ ነው እንጀረን ሐረ ኢሳንቱ ኦሮሞ አዳን ቆዳ ጅራቢ ሰነካሰን አነሚተ ከንጀረ ኢሳንቱ ጀደ ሐረ ከናፍ ዋይ አመንቲ ካሰን ሐረ ከናፍ ጅማፍ ወለጊ tokkomiti ነው እንጀረን ሐረ ከናፊ ቱለመ ወለጊ ፊ ሐረርጌን tokkomiti ነው እንጀረን ማሊፍ ደሙ ከና ኦሮሞ አዳን ቆዱዳፍ ኤውን ዶክተር አብይ አህመድ ኤው ጀደ ኢሳንቱ ጀደ ጋፈ ኦሮሞ አዳን ቆደን አከስ ጀረን ጋፈ ኦሮሞ ቆዱ ያደን ዋይ አመንታ ካሱ ጋፈ ኦሮሞ ቆዱ ካሰን ዋይ ሪጅኒ ካሱ ካናበረ ዋይ አመንታ ካሳ ጅረ ጠቅላይ ሚኒስትሪን አዳወልት ንቡሱፍ ደማ ጅረ ጠቅላይ ሚኒስትሪን ሂንታው ጀነ ፉንዱራ ዳበቹ ቀም ሂንታው ኑተዳንም ባኑ ኑትልማን አባቶ ኮቲ ኦሮሞን ኦሮሞን Harargee irraa dhufi, Baalee irraa dhufi, Arsii irraa kottu, Wallagga irraa, Walloo irraa, Kamisee, Boorana, Guji. We are Oromo tokko nuti. Amantiin addaan nu hin baasu. No! Qabsaa'ota keenya nutti agarsiise waggaa 40 dura. Achumarraan immoo obboloota keenya amantaa kiristaanaa keessa jirtan artistoota keenya, qabsaa'ota keenya, hayyoota keenya, qeerroof qarree keenya utuun hin galateeffatin darbuun barbaadu. Warra sooshaal miidiyaa keessatti Oromoon amantaan addaan hin baanu. Gandaan addaan hin baanu nuti dhiiga tokko ijoollee abbaa tokkooti amantiin keenya gargar haa ta'u malee nuti saba tokko jettanii warri otoo amantaa kiristaanaa qabdanii koofiyaa uffattanii jallaabiyaa uffattanii musliima fakkaatanii an obboloota koo musliimaa wajjin hin jira jettanii surraa adda addaa kaatanii nu maxxansaa jirtan baay'ee galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaasidii jechuun barbaada kan akka obbo Baqqalee Garbaa kan akka obbo Dinquu Dayaasii kan akka artist Galaanaa faa artist Hawwii faa qeerroo keenya qarree keenya mara keessan isin galateeffachuun barbaada baay'een isinirraa boona. Kun muka guddaadha mana guddaa irratti kan daraaree ture amma hin murame gufuu isaati amma kan hafe yeroo akka itti ilaaltan gufuu guddaa qabaa. Deebisee mul'ate hamma nageera. Macaafni qulqulluun macaafa Iyyoob boqonnaa 14 lakkoofsa 7 irraa mukni yoo muramee hiddi isaa lafa keessatti yoo gogeyyuu abdii qabaa jedha. Foolii bishaanirraa kan ka'e deebisee la ta'edha. Gufuun muka tokko lafa keessatti gogee muramee achi keessatti deebi'ee ka'ee akkas la ta'e ta'e. Mukni guddaa kan ture. Mana kana hundumaa aguugee mana kanarraati kan murame akka mukkootii gurguddaa kanaa ture amma garuu nan murame nan bada jedhee hin teenye mee ilaalaa akka inni itti lalise
dachaa 50 dachaa 100 godhatee deebisee ka'aa jira. Eggii mukinni lubbuu hin qabne muramee deebisee lata ta'e. Ati namni Waaqayyo nama Kiristoos hin qabdu, namni jireenya bara baraatiif eegamtu, nan kassare jettee abdii hin kutatin. Dadukkube nan du'a jettee abdii hin kutatin. Mukni waan tokko abdii hin qabne foolii bishaanirraa kan ka'e deebisee late akkas daraare hiriyaasaa caalee tokkotu muramee muka kanarraa to'amma lakkoofne 50 60 100 caaleetu isa durii caala harka 100 harka 50 harka 60 harka 70 deebisee latee lakkoofsa kan nama dadhabsiisu ta'e. Haalati keessa jirtu namuu danda'a. Waan ati keessa jirtu si duwwaatu beeka. Muki kun muka salphaa miti. Utuu filxiinsaa falaxameeti asiin jedhamu guddaa ture ilaala. Garuu har'a duubanaan bitaan mirgaan lateetu asii ol ka'aa jira. Lammata gaaddisa ta'uudhaaf, lammata lafa uffisuudhaaf. Abdiin keessa inni hin murame hin cite jedhame. Sagaleen Waaqayyoo abdii muramee cite Waaqayyoo baroottan gidduutti deebisee hin qaxxala yookaan walitti deebisaa'edha. Abdii hin kutatin. Ati mukaan gadi miti. Jireenya gaarii qabda. Kisaaraa darbite keessa caalchistee sadurii caalaa deebistee naggaadee ta'uu dandeessa. Hojiin kee deebisee lalisuu danda'a. Jireenyi kee lalisuu danda'a. Ati mukaa gadi miti. Abdiin kee kan bara baraati. Keessumaa immoo Kiristoositti kan jiraattan. Hin badee, hin cabee, hin kufee, hin dhumeef kan jedhamu hin qabnu nuyi. Deebisnee kaanee dhaabbachuudhaaf abdii kannaa warra sagalee kana dhaggeeffattan muka kana argitan ilaalaa jabaadhaa.